Cheesilii jedhamti bareedinni ishee addadha. Barnoota seeraatiin digirii ishee eebbifamtee bara 2019tti dorgommii biyya Ameerikaatti dorgomtee mo'atte. Dhumarratti gara miidiyaatti qajeeluun ariitiidhaan namoota bebbeekamoo waliin hojjechuu dandeessetti. Kan nama gaddisiisu garuu addunyaa kanarra jira wanta jedhamu qabaattee mana appaartaamaa irra jiraattu irraa of darbattee du'aan addunyaa kanarraa adda baatetti. Nagaa isiniifan kennaa nagaa koo isin biratti nan hambisaa nagaan isiniif kennu akka addunyaan kun kennitutti miti hirraafaminaa hin sodaatinaa kan jedhu sagalee Waaqayyooti. Nagaa Waaqayyoo keessa akka jiraannu fayyaanni nuuf haa baay'atu jecha mucaan suuraa kana irratti argitan Joon jedhama. Haati isaa erga duutee booda bakka jiraatu dhabee mucaa kan karaarra jiraatu ture. Akkuma barame Joon guyyaa tokko karaarra dhaabbatee kadhachaa ture. Ibsaa tiraafikaa konkolaatota dhaabbatan keessaa gara isa tokkotti goree harka isaa diriirsee kadhate. Foddaan konkolaataa tokko banamuu isaa yeroo argu ni rifatee dubartii harganuu hin dandeenye maashinii hargansuu mormaatti kaa'amee deemtu tokko arge. Joonis waan kana rifatee meeshaan kun maali jedhee gaafate. Isheenis mucaa kana osoo hin tuffatin gaaffii isaa deebisteef. Nama meeshaa gargaarsaa hargansuu oksijiiniin guutameen harganuu ta'uu ishee sababii kanaan iji ishee illee sirriitti kan hin argine miilli ishee sirriitti deemuu kan hin dandeenye maallaqa itti yaalamtus kan hin qabnee fi dhukkuba kanaan waggoota 7 kan rakkachaa turte ta'uu ishee itti himte. Joon waan dhaga'e kanaan hedduu rifatee imimmaan isaa to'achuu dadhabee imimmaan isaa lolaasaa harka isaa kadhachuuf diriirsee deebisee waan hanga sa'aatii sanaatti kadhate qarshii boorsaa isaa keessaa baasee akka isheen itti yaalamtuuf kenneef. Namootni naannoo sana turan suuraa jalqabaa kana kaasuun seenaa kana waliin miidiyaa hawaasaarra faffacaasan. Yeroo muraasa keessatti biyya Keeniyaa guutuutti walga'e. Hunduu waan uumame kana dinqisiifatee mucaan miskiinni kun waan daabboo nyaatuun erga gargaaruuf harka isaa diriirsee nutis gargaarsa namoomaa goonee maallaqa shilingii Keeniyaa miliyoona 4 wallaansaaf gaafatamtee haa kenninu jedhanii walitti qabaniif. Har'a Gilaadiin yookaan dubartiin sun firootaaf namoota qabeenyaa qabaniin otoo hin taane karaa gaarummaa mucaa miskiina kanaan gargaarsa argattee biyya Hindiitti yaalamtee meeshaa sana mormarraa gattee akka barbaadde burraaqxee jiraachaa jirti. Maarri Joonis erga xiyyeeffannoo namoota hedduu ta'uun daandii irraa kaafamee mana dubartii Neesii jedhamtu jiraachuu eegaleeti jira. Barnoota isaas jalqabee jireenya gaarii irra jira. Gaarummaan Joon dubartii rakkoo waggaa 7 keessa turteef furmaata ta'eera. Kanaafuu eegaa kennuudhaaf dureessa yookaan qarshii hedduu qabaachuu hin barbaadu. Garaa qulqulluu fi gaarummaan guutamuu qofa barbaachisa. Waaqayyo kennaan isaa ajaa'iba karaa ati hin eegneen fayyina siif kenna waan ta'eef dubartiin kun otoo tuffattee foddaa itti cuftee deemtee gargaarsa argatti tureere laata. Waan fakkaatus miti. Kennaan xiqqaas ta'uu haa kabajnu tuffii haa dhiifnu seenaa kana irraa waan hedduu barattu jedheen isiniif qoode. Ergaa bareedaa obboleessi keenya faarfataa Solomoon Addunyaa miidiyaa hawaasaa irratti qoodan isiniif dhiyeessaa akka armaan gaditti na hordofaa. Ati garuu calluma jedhii jireenya kee jiraadhu. Nama dhugaa yoo taate sobdoonnis jibbuu, nama obsuu yoo taate maali kun sodaatan siin jedhu. Nama arjaa yoo taate warri sassatoon si jibbuu, nama badhaadhaa yoo taate inaaftuutus tinaafa. Garraamii yoo taate warri of tuulan si tuffatu, nama gaarii yoo taate hamoonni sababa malee si jibbu. Nama cal jedhu yoo taate warri afaan ho'an garaan isaa hin argamuu siin jedhu. Beekaa yoo taate wallaalonni si jibbu. Nama hojii yoo taate dhibaa'onni sirratti ka'u. Nama gad of deebisu yoo taate kun biyya balleessaadha siin jedhu. Dogoggora argitee akka sirreessuuf yoo itti himte mee jalqaba kan kee beekii siin jedhu. Gorsaaf barsiisaa yoo taate ergamaa bara kanaa siin jedhanii sitti qoosuu barbaadu. Akka tasaa otoo nagaa hin gaafatin yoo bira dabarte illee kun akkam of jaja siin jedhu. Yoo xiqqoo sitti tolee furdattee dhukkuba wayiitu isa afuufaa jira siin jedhu. Kun waanuma dinqiidha. Yoo akka qallachuu taate immoo maali kun abaarsa wayiidha siin jedhu. Yoo kolfitee taphatte maaltu akka nama maraatee si godhaa siin jedhu. Yoo tasgabbaa taate maali kun riphaan siin jedhu. Obbolee waan siin jedhanii hin dhabaniiti kanaafis sanaafis gurra hin kennin. Gurra kee hin laatin ati cal jedhitii of ta'ii jireenya kee jiraadhu. Maaliif immoo si jibbu sitti fakkaatare wanta ati qabdu isaan waan hin qabneef wanta ati hojjettu hojjechuu waan hin dandeenyeef ati yeroo gaarii hojjetteen galateeffamtu arganii warra kanaaf gurri kee duudaa haa ta'u ati karaa Waaqayyoo siif baaserra guluu fi jireenya kee tuufii jiraadhu. Nama jechoonni nama amilee isaa caccabsee fi hunkuteessee manatti galcheef kun ergaa guddaadha. Obboleessa keenya Solomoon Addunyaa baay'ee eebbifame jennaanni ayyaanni kanarra caalu hubannaan kanarra caalu saafaa baay'eetu jecha qophii keenya kan biraatiin
Afrikaa lixaa Laayiberiyaa keessatti koonfiraansii hafuuraa guddaa qophaa'ame irratti namoonni 29 dhumuun isaanii torbee kana keessa dhageenyeerra. Namoota du'an keessaa daa'imni 11 fi haati ulfaa tokko ni argamti. Dubbichi akkana ture. Waldaan kiristaanaa namicha raajii jedhee of waamu Abrahaam Kirhoomaa jedhamu Laayiberiyaatti argamu tokkotu koonfiraansii hafuuraa guddaa qabaa ture. Roobii darbee galgala magaalaa Niw Moonoriiviyaatti saganticha irratti namoonni hedduun hirmaatanii turani. Guyyaa sagantichaa irratti buusii maallaqa wayita taasifamu maallaqni hedduun walitti funaaname sana kan argan gurmuun saamtota namoota 100 ol ta'an saamichaaf amantootatti makamuun akka saamichaaf ta'utti sana booda jeequmsa uumuudhaan namoota daddarbatan. Uummanni hedduun waaqeffannaaf walitti qabame sunis wacaaf wal daddarbannaa uumameen walirratti kukufuun namoota lubbuun isaa 29tti tilmaamamuu darbuu danda'ee jira. Poolisiin biyyattii raajii waldichaa dabalatee balaa uumamee fi akkaataa saamtotni itti seenan qorachaan jira kan jedhe yommuu ta'u hanga ammaatti saamtota kana keessaa kan mirkanaa'e nama tokko qofaatu qabamee jira jedhama. Pirezidaantiin biyyattii Joorjoo haa iddoo balaan kun itti uumame kamisa darbe deemanii akka daawwatanis dhaga'amee jira. Uummata biyyattii keessaa parsantiin 85 kan ta'an kiristaanota yommuu ta'an parsantiin 10 ol ammoo amantii musliimaa kan qabanidha. Biyyi uummata hiyyeessaa garuu qabeenya uumamaa yookaan albuuda kanneen akka ayiranii, daayimandii fi warqee badhaatu taate kun biyyoota akka Seeraaliyoon, Giinii, Koosdiivuwaariin daangeffamtee argamti. Wayitaa ammaa hospitaalatti namoonni argaman hedduudhaas jedhamee jira. Bara kana keessa ayyaanni Waaqayyoo namaaf baay'atee dubbii Waaqayyoo isa qulqulluu isa hoomni keessa hin jirre lallabuuf Waaqayyoof amanamanii tajaajiluu caalaa eebbi hin jiru. Jaarraa 21ffaan bareetti namoonni garaa isaanii guutuu yaada isaanii guutuu mootummaa Waaqayyoo babal'isuuf Kiristoosiin namootaaf lallabu. Osoo hin taane baay'een isaanii fedha garaa isaanii argachuuf Kiristoosiin lallabu beekamtiif qarshii argachuu faarfataaf tajaajila Waaqayyoo fakkaatanii mul'atan kanatti akkasumas dhugaatti hafuuraan gaggeeffamanii humna mootummaa Waaqayyoo keessa jiru warri mul'isanis akkasuma jiru. Raajonni sirriin waan Waaqayyoo jedhe dhiisanii fedha garaa isaanii godhan yeroo dhibanitti Waaqayyo raajota 7,000 dhoksaatti guddifateera. Bara barsiisonni sirriin sagalee Waaqayyoo isa qulqulluu ta'e barsiisuu dhiisanii waan gurra namaatti tolu qofa, waan nama hin quuqnee fi waan garaa namaa hawwu qofa dubbatan guutanitti Waaqayyo warra wangeela Kiristoos kana barsiisan 7,000 dhokfatee warra fayyina mootummaa Waaqayyoo Yesuus Kiristoosiin faarfachuu dhiisanii waan raajonni sobdoonni barbaadan faarfatanii fi maqaa faarfataa fi faarfattuu jala haguuggachuun hojii cimaa hojii hafuura Elzaabeel warra babal'isan caalaatti Waaqayyo warra akka garaa isaatti isaaf faarfatan 7,000 ol dhoksaatti guddifateera. Dhugaadhumatti akkuma bara Eeliyaas raajonni sobdoonni guutan akkasumas bara kana fakkeessitoonni hedduun waldaa keessa guutan iyyuu Waaqayyo tajaajiltoota amanamoo hojii isaaf keewwatee akka jiran macaafni qulqulluun ragaa nuuf ba'a. Bu'aaf faayidaa dhuunfaa isaaniif osoo hin taane wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabuuf jireenya isaanii kan kennan 7,000 akka jiran dagachuu hin qabnu. Har'as Waaqayyoo nama qaba. Ifa keessan jiraadha, ifa jireenyi koo. Yoo yaashamaa akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Viidiyoowwan isin akka qaqqabaniif mallattoo bilbilaa kanaa banaa gochuu hin dagatinaa.